Harkafuune akkam jirtu lammiin hunduu bakka jirtanitti fayyaa keessanii akkam rabbii nagaa isinitti haalaatu lammi bakka jirtanii birmadha. Rabbii jedha kan dhiya jiru kan baha jiru akkasuma kakaaba kibbaa jiru kan biyya Awurooppaa jiru kan biyya Eesiyaa jiru kan biyya Ameerikaa jiru kan biyya Afrikaa jiru akkasumas kan biyya Suudii keessallee jiru rabbii jedha birmadhaa fi ilmaantu namni hammana baay'atu. Namni kuma dhibba ka ta'u mana hidhaa keessatti waan uffatu dhabee waan nyaatu dhabee peestaala waan hin taane yookiin qoshaashan darban uffatee taa'uun lammiidha qomoo. Yoon waliin birbanne yoon waliin iyyine akkam taana iyyaa jarana bakka jirtanii iyyaa qomoon marti iyyaa wal dhabbii faallaa walii ta'uu siyaasaa yaada wal dhabuu jechoonni adda addaa mee isaan kun dura lubbuun nu haa bayani ummanni dhuma jira. Rabbi jedha nama awwaalaa jiran guyyaarra nama awwaalutti jiranii bakka jirtanii waliin gaha waan kanarratti ijaarsa tokko godhaa lammiidhaa ka achi keessatti gubataa jiru kunuu akka asirratti argitan kana laala lammiin kenna lammii yoo lammiin birmatin maaliif huma fedhillee yoo ta'e lammiin birmanne lammii miti hundi keessanuu bakka jirtanii birmadhaa waan adda addaatiin liivitti as bayaa akkanumatti mootuu sagalee waraabaa ergaa walii sheerii godhaa sabiskiraayibii walii godhaa akkasumatti waliin gaha waan kana birmannee lammii kenna haa dhaqqabannu. Lammii kenna dhaqqabachuuf yoo tana goone qofa dhaamsi kiyya lammiif utubaadha akkuma kanaan dura qabeenna jaalala waa hunda waan ta'eefu lammii walii haa birmannu waliin gaha hundi keessanuu jabaadhaa dhaamsi kiyya kunu ta'a.